waaqa jaalalaa jedhamti waaqa beekamu kanaan buqqa'e kanaaf yeroo hundumaa in sagaduuf nu waaqessu. Magaalaan sun magaalaa ispoortiidhaan beekamtuudha. Magaalaan sun magaalaa yeroo hundumaa gaaffii guddaan wal gaafachuudhaan dargaggoonni keessatti baay'atan, daldaltoonni keessatti baay'atanidha waan ta'eef magaalaa sana keessatti namoonni hundumtuu Qorontoosii warra jiraatan hundumtuu waaqa tolfamaa yookaas immoo maqaa Afardaayis dubartii jedhamtu kanaanii yeroo hundumaa jaalala dhiiraaf dubartii isaan walii wajjin raawwatan. Namni Qorontoos ta'e hundumtuu yeroo hundumaa amala kana qabaachuu qaba, jireenya kana jiraachuu qaba. Warra tolfamtuu kanaa wajjin jaalala yookaas immoo walitti dhufeenya jaalalaa uumanii dhiiraaf dubartiin achi keessatti jiraatu. Yeroo hundumaa magaalaa gaaffiin keessatti baay'atudha. Sababiin isaa magaalaa kana keessa gosa garaagaraa lamatu jira. Dhiiraan warra gosa ogummaa barbaadu fi gosa milikkita barbaadu. Qomoo tokko ogummaa barbaadu, tokko milikkita barbaadu. Kanaaf gaafa wal magaalaa kana ilaaltanii magaalaa kana keessatti dargaggoonni magaalaa sanaa, uummanni magaalaa sanaa kan inni beeku yoo jiraate maqaa dubartii kanaan waaqa jaalalaa jedhamtee beekamtu, jaalala jedhamtee beekamtu kanaan yeroo hundumaa namni achi keessatti jireenya qabu ishee kanaaf jaalala agarsiisuu qaba. Maqaa kanaan jaalala agarsiisuu qaba. Maqaa kanaan yeroo hundumaa maal gochuu qaba? Jaalala agarsiisuu qaba. Jaalala raawwachuu qaba. Jaalala agarsiisee jiraachuu qaba. Kanaaf meen poointii koo jira dhufa. Achi keessa wantoonni akkasii kun waan jiruufi rakkoon akkasii keessa waan jiruufi Phaawulos achi keessatti dhaqee wangeela lallabee ture. Dhaqee wangeela lallabee hundee wangeelaa qabsiisee ture. Gaafa Phaawulos dhaqee wangeela lallabu namoota hedduun gooftaan fudhanne achi keessatti namoota muraasa jira. Si'a lammaffaa gaafa dhaqu Phaawulos magaalaa kana keessa dhaabbatee magaalaa akkasitti beekamtu kana magaalaa jaalalaan, jaalala dhiiraaf dubartii, jaalala tokkummaa walitti dhufeenya dhiiraaf dubartii, jaalala hundumaa gaaffii wal gaafachuudhaan, jaalala yeroo hundumaa mormiidhaan isaan gidduu guute kana gidduu dhaabbatee Phaawulos gaara tokko dhaabbatee gaara Kiraayist yookaan gaara Kiraayist jedhamu tokko dhaabbateetu waan tokko dubbata. Waan lama jira. Waan lama jiru kun magaalaa Qorontoos keessatti wantoonni lama jira. Akkas jedhee dhaqee gaafa dubbata, dhaqeetti dubbata. Ani jedhe yeroon isin gidduu ture jedha. Boqonnaa lama lakkoomsa lama dhaxxanii ilaaltan maal jedha? Mee boqonnaa lama lakkoomsa lama nam tokko dubbisa. Qorontoos kana boqonnaa lama lakkoomsa lama. Nam tokko dubbisaa mee? Amman isin bira turettis Yesuus Kiristoos isa fannifame sana duwwaa beekuu koo akkan mul'isuuf murtoo godheen ture. Ameen. Amma maal ta'etti? Amma isin bira jirutti. Amman isin bira ture jalqaba tureedha jechuudha. Isaan bira ture waldaa achi keessatti hundeessee ture. Waldaa achi keessatti hundeessee magaalaa Qorontoos keessa baay'inaan namoota 50 hin caalan namoonni gooftaa fudhatan. Dhaqee isaan biratti magaalaa sana keessatti wangeela hundeessee amman isin bira turetti jedha. Akkaataa dubbiin waan dubbadhu hundumaa ogummaa kooti otoo hin taane, waan naasa hundumaa dandeettii kooti otoo hin taane, waan naasa hundumaa beekumsa kooti otoo hin taane, beekumsa hafuura qulqulluudhaan isa naa ibsame, isa naa ife kanaan, isa naa gale kanaan, isa waa'een isaa eenyummaan isaa naa gale kanaan hundumaa amman isin bira turetti akkaataadhaan dubbiidhaan waa'ee Kiristoos akkan isinitti himuuf keessa kootu of ni eeggachaa waa'ee Kiristoos isinitti himaan ture jedha. Asitti immoo akkeedha. Si'a lammaffaa deebi'ee gaafa dhaqu wantoota lamatu ture. Akka ani garuu jedha Kiristoos isa fannifame. Ameen. Kiristoos isa maal ta'e? Isa fannifame. Kiristoos isa fannifame. Isinitti fannifamaa jedha. Gaafa Kiristoos waa'ee Kiristoos waan biraa osoo hin taane waa'ee Kiristoos isa fannifame. Nam tokko jedha hundee biraa isa dhaabne ana hundee biraa isin guddisa akka hin dhaabne jedha. Waan biraa isin guddisa akka hin taane hundee biraa isin guddisa hundee biraa dhaabe. Sagalee dhaabe hundee dhaabe nam tokko hundee biraa hundee isin barsiisin hundee isin gidduutti dhaabe immoo hundee wangeelaa dubbii wangeelaa macaafa qulqulluudha jedha. Ameen jedha. Ameen. Ameen. Nam tokko yoo dubbii kanarraa isin hin kaachisin. Nam tokko dhugaa kanarraa isin hin kaachisin. Nam tokko sagalee kanarraa isin kaachisuudhaaf shodhume jedha. Hundee dhaabame isin gidduutti dhaabame kanarraa isin kaachisuudhaaf shodhume isan simatinaa jedha.
Isan simatinaa mana keessatti hin simatinaa jedha. Isaaf iddoo qabaatinaa jedha. Maal waan ta'eef namni Kiristoosiin haala isinitti dhufu kan Kiristoos miti waan ta'eef. Ameen. Ameen. Laala kanaaf ani garuu nuti garuu isa fannifame Kiristoosiin maaliin goona jedha. Hin lallabnaa jedha. Zaatiinis kana jechuun Kiristoosiin fannifamne jira jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Kana jechuun Kiristoosiin hin fannifamne jira. Uni garuu jedha isa fannifame lallabna gaafa jedhu isa fannifamintu Kiristoosiin fannifamin kan lallabantu jira. Zaatiinis wantoota amma waaqa jedhanitti gadi beekaman Kiristoosonni hin fannifamne jiru. Kiristoos ofiin jedhanii Kiristoos isa hin fannifamne jira waan ta'eef adda baasee salleef Kiristoos kan inni barbaade waa'ee Kiristoos isa fannifame. Kiristoosiin hin fannifamne waan jiru Kiristoos isa fannifame. Warri Giriikotaa fi warri Fariisotaa magaalaa kana keessatti warra Giriikotaa warri Fariisotaa warri Giriikotaa milikkita ogummaa barbaadu. Warri Fariisotaa immoo milikkita barbaadu. Ani garuu jedhu warra ogummaa barbaadan warra milikkita barbaadan warra milikkitaatti milikkita agarsiisuu otoo hin taane warra ogummaa agarsiisuu otoo hin taane isaan kana lamaan gidduu dhaabbadhee warra Fariisotaa warra Giriikotaa warra ogummaa barbaadan warra milikkita barbaadan isaan kana gidduu dhaabbadhee warra ogummaa barbaadan warra milikkita barbaadantu jira. Warri Fariisotaa ogummaa barbaadu. Warri Giriikotaa immoo ogummaa barbaadu. Warri Fariisotaa immoo maal barbaadu? Isaan immoo yeroo hundumaa kan isaan barbaadan warroota milikkita barbaadanii fi warroota ogummaa barbaadan isaan gidduu jira. Haadhas waldaa kiristaanaa keessa tajaajiltootuma nu tajaajilu kana keessa namoota milikkita barbaadantu baay'ata. Namoota Kiristoosiin barbaadan osoo hin taane namoota milikkita arguu barbaadan. Namoota milikkitaaf iddoo qaban, namoota milikkitatti amanan akkas miti. Kana jechuun maal jechuudha? Nuti garuu kan lallabnu Kiristoos isa fannifame. Ameen. Ameen. Kanaaf warra Fariisotaa isaan kun milikkita barbaadu. Isaan kun ogummaa barbaadu. Isaan gidduu dhaabadhee yaada isaanii ol xaraarsuuf osoo hin taane isaan nama morma kan lamaan gidduu dhaabbadhee isaan nama kan lamaan gidduu dhaabbadhee isaan waliin galle yaadaa wal dhiiban hojiidhaan wal dhiiban amalaa wal dhiiban ilaalchaa wal dhiiban kana gidduu dhaabbadhee tan Kiristoos isa fannifame lallabaadhaan. Ameen. Kanaaf ilaalaadha amma Yesuus Kiristoos hin fannifame waa'ee fannifamuu Kiristoos caalaa beeku hundumti keessa waa'ee fannifamuu Kiristoos kana hin beektu Kiristoos inni fannifame kun yoo ilaaltan egaa amma ani Phaawulos jedha waa'ee Kiristoos isa fannifamee gara jabeesse yaasa waa'ee Kiristoos isa fannifame amma dhageeffadhaa Kiristoos kan hin fannifamne jira Kiristoos hin fannifamne miti kan nu ilaallatu nuun Kiristoos isa fannifame. Kiristoos isa fannifame waa'ee Kiristoos isa fannifame jedhama. By the way, Yesuus Kiristoos fannoo irratti jechoota torba dubbate beekamaadha hundumti keessan kana beektu. Fannoo irratti Yesuus Kiristoos jechoota gurguddaa torba dubbate. Jechoota fannoo warra jedhaman jechoota torbaa. Yesuus Kiristoos jecha fannoo irratti haasa'e lafarra utuu hin taane fannoo irratti kan inni haasa'e jechoota gurguddaa torba ture. Isa kana namoonni baay'ee keessan beektu waa'ee saganaa keessa inni qorra bal'inaan jechuudha. Kanaaf amma kana dubbachuu kan hin barbaade Kiristoos isa fannifame beeku. Amanaan keenya tajaajilaan keenya Kiristoos isa fannifame kana akka beeku qabu. Amanaan keenya Yesuus Kiristoos bukkeetti gaafa Kiristoos fannifame hattoota lamatu garaagaratti fannifame. Hattuu lamatu garaagaratti fannifaman. Hojii garaagaraan hanna garaagaraan bitaan mirgatti fannifaman. Fannoo irra wajjiniin ture. Garuu gaafa fannoo irra wajjiniin ture warri inni kaan hatee dhaqee inni kaan waan garaagaraa hojjetanii dhaqan lamaan isaanii jechuudha. Yesuus Kiristoos hatee sinnadhe, sobee sinnadhe, cubboo jedhee sinnadhe. Yookaan immoo cubbuun hojjetatu akka inni fannootti fannifamuudhaaf isa geesse taane cubbuu namootaa baachuuf cubbuu namoota irraa fuudhuuf gara fannootti ol adeeme. Ameen. Ameen. Fannifamuu kan naqe Yesuus Kiristoos hatee otuu hin taane, sobee otuu hin taane, ejjee otuu hin taane warri gara qaqqaaban akka jedhannu ati ilma Waaqayyoo yoo taate jedhamni ilma Waaqayyoo taate jedhan namoonni wajjin fannifaman sun yoo ilma Waaqayyoo taate jedhan tokko yoo ilma Waaqayyoo taate haati asirraa nu buusi jaroota sitti akka qabatan kana akkas fudhinnaani inni tokko immoo akka itti jedhe lakki jedhe
Nuti somnee dhumne, hannee dhumne, jal'inaan qabamnee dhumne. Inni garuu kan hundumaa hin qabu jennaan maalitti jedhe? Ati har'a na wajjin jannatatti hin galtaa jedhee? Ati har'a na wajjin jireenya bara baraatti hin galtaa jedhe. Yesuus Kiristoos isaan lamaan gaafa fannifamee jechuudha. Amma adda kan Yesuus Kiristoosiin hattoota sana fannifamuu miti. Ilaala fannifamuu duwwaa utuu hin taane fannifamee hin du'e garaa lafaa keessatti gadi bu'ee du'a moo'ee ta'ee mirga abbaa taa'e. Hin du'ee du'a moo'ee ta'ee mirga abbaa taa'e. Maalitti jedhe namittiin dhuguma ilma waaqayyoo taate dhuguma ilma waaqayyoo taate akkas godhee jennaan ishee tokko jennaan inni tokko immoo maali? Lakkiin ishii waa'ee isaa waan dubbatin waa'ee isaa waan faayidaan qabni jennaan yesuusee kennaalee ati akka na hojii jireenyatti hin jirre. Jireenya kaleessaa miti Kiristoos jireenya keenyaadha. Lafanni bame Kiristoos dhugaatti eegaluu qaba. Ameen jedha. Ameen. Baay'een tajaajiltoota keenya baay'een hundumti tajaajiltoonni keenya waa'een Kiristoos inni fannifamee kun namaaf hin himne baay'ee beektu. Kiristoos inni fannifame kun baay'ee nuuf hin galle. Kiristoos inni fannifame inni du'a bu'ee ka'e kun inni abboodhaaf aangoo qabu. Fakkeenyaaf amma Isaayaas boqonnaa 53 maal jedha? Isaayaas boqonnaa 53 lakkoofsa sagalee kaasaa mee dubbisa abbaan tokko. Isaayaas boqonnaa 53 lakkoofsa sagalee kaasaati. Isaayaas 53 sagalee kaasaati. Warri bira geessan dafaa dubbisaa. Tol. Baay'ee keenya. Akkas jedha nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Lakkoofsa meeqa? 53 lakkoofsa meeqa itti? 9? Lakkoofsuma mee afurii kaasi dubbisi. Okay, nan dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra hin kaa'e, muddama keenyas hin baate, nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fidee akka waan inni isa rukutee gad isa deebiseettis hin lakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf hin waraaname, sababii akka keenyaafis reebamee hin caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni hin adabame, madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf hin argame. Nuyis hundumti keenya akka hoolota bannee turre. Adduma addaanis karaa hin gorre. Waaqayyo garuu yakka hundumaa keenya isa irra hin kaa'ee jedha. Ameen. Ameen. Yakka hunduma keenyaa maaliin godhe? Isarra hin kaa'eedha. Isarra hin kaa'e. Ameen. Waa'ee eenyu haasa'a? Waa'ee Kiristoos haasa'a. Waan waggaa 700 dura waggaa 725 waggaa 750 jechuutti ilaalaa. Isaayaas kun waa'ee Yesuus Kiristoos achitti waanuma amma isa bira jiru godhee waanuma amma isa bira jiru godheetu maal godhe? Yakka keenyaaf jedhee jedha. Hin dhiphate yakka keenyaaf jedhee maal godhe jedha. Hin caccabsamee jedha. Hin reebamee jedha. Hin bulkutaa'e yakka keenyaaf jedhee akka nama maal hin taane akka nama gatii hin qabne ta'e. Isa kamiin haasa'a? Waa'ee Yesuus Kiristoos dhufee ilmaan namootaa irraa cubbuu fuudhuusaa Yesuus Kiristoos dhufee ilmaan namootaa akka du'a kaase waa'ee isa amma waa'ee isaa dubbachaa jirru waa'ee isa fannifamee waa'ee Yesuus Kiristoos haasa'a. Waa'een fannifamuu Kiristoos nuuf hin galle taanaan waa'een fannifamuu Kiristoos nuuf hin galle taanaan dhugaawwan keenya nuuf hin galle. Kiristoos isa fannifame kan hin beeknu taanaan namoonni baay'een Kiristoos kana hin beekan. Waldaan kiristiyaanaa baay'ee tajaajilaa baay'een Kiristoosin hin beeku. Isa fannifame Kiristoosin hin beeku. Maaliif yeroo hundumaa waan isa fannifame jecha tokko jalqaba sila Oromoo irratti dubbachaa turtan. Ni maal taane Galaatiyaa keessatti waan isin dubbachaa turtan ammallee zarreen dubbachaa ture lammaffaa dhalanneera miti. Lammaffaa dhalanneerraa jireenya moofaatti lammaffaa deebinee hin jiraannu jireenya moofaa keessaa baanee jireenya haaraa uffanneerraa dhagna lammaffaa uffanneerraa jennu baay'ee rakkoo guddaa inni ta'e maa inni hin tajaajilu malee Kiristoos isa fannifame galgaa'onni baay'een hin beekan. Hin lallabu malee Kiristoos isa fannifame galgaa'onni baay'een hin beekan. Kiristoosumti kun eenyu akka ta'e galgaa'ota baay'eedhaaf amantoota baay'eedhaaf hin galle. Raajii dubbachuutu isaanii gale malee lallabuutu isaanii gale malee Kiristoos eenyu jetteetu gaafatte waa'ee Kiristoos jibbli namoonni keessa seenanii namoota gooftaan qabnetti himuu danda'an tokko baay'ee muraasa. Baay'een isaanii
namoota gooftaan qabnetti Kiristoos kana himuu hin danda'an. Kiristoos kun isa kamettanii isa fannifame kun Kiristoos isa kametti yoo namoota baay'ee gaafatte namoonni baay'een hin beekan waa'ee Kiristoos. Kanaaf nuti garuu jedhe lallaba biraa qabna osoo hin taane namoota waa'ee biddeenaa lallaban baay'ee qabna. Namoota waa'ee makiinaa lallaban baay'ee qabna. Namoota waa'ee manaa lallaban baay'ee qabna. Namoota gara galgaa'ota waa'ee Kiristoos isaanii galee isaanii ifee lallaban baay'ee hin qabna. Inni guddaan lallabi keenya waa'ee Kiristoos isa nuuf fannifameeti. Ameen. Tajaajilaan beekuu kan qabu amanaan beekuu kan qabu Kiristoos isa fannifame lallabna jedha. Waan biraa miti lallabi keenya waan biraa miti waa'ee Kiristoos lallabna waa'ee Kiristoos dubbanna isa fannifame isa dura bu'ee ka'e isa waa'ee keenyaaf dhiphina baate isa waa'ee keenyaaf mirga abbaa jiru deebi'ee immoo dhufee isa nu fudhatu waa'ee Kiristoos lallabna. Jireenya Kiristoos keessa jira. Yohaannis irratti jalqaba dubbadheera. Wangeela biraa keessatti kan nagada wangeela Yohaannis keessatti Kiristoos kan inni ittiin diffaayin ta'e karaa Kiristoos ibsame waa torba jira jedheera. Maal jedhe ofiisaa kan ibsee ani biyya lafaati jedhe ana balballi jireenyaa jedhe ana karri hoolotaa jedhe karaan gara abbaatti geessu anaa jedhe anaan malee ni tokko jireenya hin qabaatu jedhe Yesuus Kiristoos ofiisaa karaa jireenyaati. Ameen. Yesuus Kiristoos ofiisaatii daandii jireenyaati. Karaa dhugaa inni ta'e Kiristoosiidhaaf tajaajilan tokko amanaan tokko namni kan dhugaa dubbachuu kan danda'e dhugaa ta'uu kan danda'e yoo afaan keenya waa'ee Kiristoos hin guutamedha. Yoo waa'ee eenyummaa Kiristoos nuu dhufedha. Yoo magaallatii waa'ee Kiristoos nuu galeedha. Yeroo baay'ee galgaa'onni isteejiitti ba'anii ofii isaanii kan ibsan, ofii isaanii kan dubbatan, ofii isaanii kan haasa'an Kiristoosin dhiisanii isa fannifame dhiisanii of kan ibsan waa'ee maaliif dhugaa kanatu hin galleef. Dhugaa wangeelaatu hin galleef. Kiristoos isa fannifametu hin galleef. Kiristoos gara biyya lafaa gara tun galleef. Yeroo baay'ee gadi iddoo taatan yeroo darbe wanti wayii dhaqqabamee ture. Nama wayiitu musliima wayiidha gaaffii gaafannaanii macaafa qulqulluu keessaa warra musliimaatu gaaffii gaafannaan abbaan sun deebisuuf dadhabde macaafuma kan akkasanii itti himanii jennaanii Kiristoos ilma Waaqayyoo ofiin hin jenne kanaaf inni waaqessu kun dhugaa miti jennaanii lakkaani macaafa qulqulluu keessaa eessa jira hin iddoomatti waa'ee Kiristoos kana haasa'u iyyuu hin beeku waa'ee macaafa qulqulluu kana haasa'u iyyuu hin beeku nanoo waan dubbadhu wal dhaalee waan itti mul'atee waan jedhu wal dhaalee kan namoota gaafadhee jitti maanaan waa'ee amantii keetii waa'ee sattamantii waa'ee Kiristoos hin beektu jennaanii baay'ee hin beeku jette hin beeku waa'ee isaa badaa hin beeku macaafa qulqulluu hin beeku jette ilaala macaafa qulqulluu hin beekanii Kiristoos waa'ee Kiristoos haasa'u macaafa qulqulluu erga hin beekne Kiristoos eenyudha macaafa qulqulluu erga hin beekne Kiristoos akkamitti amanne maalitti amanne macaafa qulqulluu erga hin beekne ija jabaannee waa'ee Kiristoos lallabuu kan dandeenyu dhugaa Kiristoos dubbachuu kan dandeenyu Kiristoos inni fannifame kun yoo nuu galeedha. Ameen jedhaa. Ameen. Ameen. Waa'ee isa fannifame Kiristoosin lallabna. Ilaalaadha. Amma isa fannifame Kiristoos Isaayyaas gaafa dubbatu inni nuuf jedhee maal jedhe hirreebame hin caccabsame jedhe inni jedhe gonfoo qoraattii mataatti baatee jedha kakuu haaraatti uffata waan ta'e gonfoo qoraattii maal ta'e mataarra kaa'anii nuuf jedhee maal ta'e inni dhiphate jedha gonfoo qoraattii Yesuus Kiristoos mataarra kaa'u sun gonfoo qoraattii salphaa ittiin fakkaatin gonfoo qoraattii Yesuus Kiristoos mataatti baatee itti tufamee arrabsame ittiin dhiphate gonfoo qoraattii mataa isaarra gaafa kaan jedhee macaafa seenaa yookaan immoo gaafa wantoota gannaa gaafa gannaa dubbatan malee waldaa keessaa keessatti baay'ee dubbatan waa'ee gonfoo qoraattii yeroo gannaa fa'aa ayyaana gannaatti waa'ee Yesuus Kiristoos fannifamuu Kiristoos gaafa isaan duwwaa dubbatama malee isaanii baay'ee waa'ee gonfoo qoraattii kan namoonni kan hin lallabani asiillee baay'ee hin lallabama. Kanaaf gonfoo qoraattii mataa irratti gaafa baate dhiphina mataa irratti gaafa baate gonfoo qoraattiin Yesuus Kiristoos ittiin mataatti baate sun wantoota yookaas immoo akka guccaa yookaas immoo akka qoraattiitti yookaas immoo akka mucha 39 qabu. Mucha 39 sibiila gosa 39 qaba jechuudha. Gonfoo qoraattii Yesuus Kiristoos mataatti baate sun wantoota mucha ta'an yookaas immoo wantoota waraanuu danda'an seenuu danda'an 39 qaba. Ilaala 39 isaa kun mataatti dadhee mataa isaa gaafa waraanu mataa isaa gaafa seenu Nanda isaa kutee ba'a. Nanda cabsee ba'a. Saayyaa dubbachuu barbaade. Nanda isaa kutee ba'a. Nanda isaa gara tokko fuudhee ba'a. Nanda isaa gara tokko waraanee ba'a. 39 Phaawulos si'a meeqa garafame? Si'a meeqan dhabaa markabaatiin doorsifame? Si'a meeqan garafamedha? Si'a meeqadha? Si'a 39 hin jedhu. Si'a 39 hin reebame jedhu. 41 du'e.
zaati bil kana juma jode Yesus Kristos gon Yesus din challe wante Yesus darbu ndandeenye afurtama jechuun akka warra Yihuudootaatti lakkoomsa guutuudha afurtama jechuun isa xumuraati afurtama jechuun guutummaa Waaqayyoo jechuudha kanaaf isa darbuu waan hin danda'amneef afurtama ga'uu hin danda'amu sochoma afurtamii sagal afurtama tokko kun gara fedhe gonfoon qoraatti Yesus Kristos mataatti baate gunta 39 yookaan muka 39 qaba muki 39 kuni qaama Yesus Kristos karaan dumaa kutee ba'a namummaa Yesus karaan dumaa fuudhee ba'a kana jechuun muchi 39 sun qaama Yesus kutee ba'u suni mataa isaatti gonfoon kun ittiin kutee ba'u 39 isaa sun dhibee addunyaarra jiru keessaa addunyaa kanarraa amma eessaatti deemte dhaqatan gosa addunyaa kanarraa gosa dhukkubaa 39 duwwaadha. Sinii galee? HOD gaafadhaa namoota addaa gaafadhaa gosa dhukkubaa addunyaa kanarraa 39 biraanchii qaba malee damee baafata malee asitti dabalata malee 39 Yesuus Kiristoos gaafa qoraattii kana mataatti baatee waraanamuu isaatiin boccaqamuu isaatiin dhibee keenya hundumaa dhukkuba keenya hundumaa madaa'uu keenya hundumaa dhibee hundumaatti nu fayyisuudhaaf kan hundumaa godhe ameen haleluuyaa Amen. Sini galee ila 39 taasuun dhibeewwan addunyaarra jiran hundumaa gosa 39 hin darbus eenyuun gaafadhaa kanas hin dhaalu maal biraanchii qaba itti dabalama malee Yesuus Kiristoos 39 sana gaafa waraaname gaafa boccaqame gaafa nan isaatti madaadhaan tuttuqame fannifame kun dhibee keenya hundumaa rakkina keenya hundumaa waan nu rakkisu hundumaa fannoo irratti jinqaare ameen Amen. Mee duukaa dubbadhaa namoonni jirtan isa fannifame Kiristoosiin lallabna jedhaa. Isa fannifame Kiristoosiin lallabna. Kiristoosiin Isa fannifame Kiristoosiin lallabna. Ameen. Isa fannifame Kiristoosiin lallabna. Isa dhiphina keenya baade, isa du'a keenya baade, salphina keenya baade, isa baanii baachuun malaa baatee dhiphinatti adeemee golgotatti xumurameera jedhe, raawwatameera jedhe miti. Isa raawwatame jedhe kana isa fannifame Kiristoosiin madaa'uu isaatiin madaan keenya fayyifamtanii jedha. Maal jedha Roomaa wajjin Qorontoosuma boqonnaa tokko lakkoofsi 18 maal jedha mee naa dubbisaa abbaan tokko. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jirru garuu inni humna Waaqayyooti. Amen. Maal jedha keessi nageenyaan. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuu warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti. Ameen. Amen. Ameen. Waa'ee fannifamuu Kiristoos lallabuu yoo dhiise waa'ee dubbii Kiristoos isa fannifame lallabuu yoo dhiise nu warra karaa irra jireenyaa jedhe fannifamuu Kiristoos waa'ee fannifamuu Kiristoos maalidha? Humna Waaqayyooti jedha. Warra karaa isaarra jedhiif immoo gowwummaadha jedha. Kanaaf waa'ee fannifamuu Kiristoos lallabuu jedha. Waa'ee fannifamee dubbachuun isa wajjin dhiphatee dubbachuun nuuf jireenya warra karaa badiisaa jedhanii gowwummaadha jedha. Kanaaf amma amma jireenya keenya bara jiraannu hundumaa keessatti lallabnu eenyudha? Waa'ee fannifamuu Kiristoos haasofna. Waa'ee fannifamuu Kiristoos, waa'ee du'a Kiristoos, labi keenya, biqileensi keenya, waa'ee fannifamuu Kiristoos lallabudha. Waa'ee fannifamuu Kiristoos haasa'u. Kanaaf isa fannifame Kiristoosiin lallabna. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaa jiraniif gowwummaa ni warra karaa fayyinaa irra jiru garuu inni humna maalii? Humna maaliitiin? Humna Waaqayyooti. Ameen jedha. Amen. Waa'ee fannifamuu Kiristoos magaalaa jiraattu keessatti, biyya jiraattu keessatti, waldaa jiraattan keessatti waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun nurraa eegama. Waa'ee Kiristoos lallabuun nurraa eegama. Waa'ee Kiristoos haasa'uun nurraa eegama malee waa'ee ati akkas taata, ati sana taata, ati kana taata, ati akkas goota. No!
Inni guddaan waa'ee fannifamuu Kiristoos lallabuudhaaf addunyaa kana kaa'amne. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dhugaa Kiristoos namatti himuudhaaf addunyaa kana kaa'amne. Kanaaf sagantaa kana keessa kan jiraannu yeroo hundumaa waa'ee ni lallabna. Waa'ee fannifame waa'ee Kiristoos dubbachuun yeroo hundumaa nurraa eegama. Ameen. Kanaaf eeggata dubbadheera. Innera hoolaa akka hoolaatti ta'e calluma jedhee akka hoolaatti qalmaaf adeemtutti maal ta'edha? Waa'ee keenyaaf jedhee akka hoolaa qalmaaf adeemtutti gara maalitti adeeme? Gara qalamuutti adeeme jedha. Hoolaa fakkaatee gara qalmaatti adeeme. Amma garuu hoolaa ta'e otoo hin taane amma garuu leenca ta'e dhufa. Ameen. Yes. Ameen. Hoolaa fakkaatee dhufee qalame leenca ta'e immoo deebi'ee dhufa. Hoolaa fakkaatee deebi'ee dhufu. Leenca ta'e deebi'ee dhufa Yesuus. Kanaaf amma Namni keenya Kiristoos dhufa. Ameen jedha. Ameen. 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 Kiristoos deebi'ee dhufa. Kiristoos deebi'ee dhufa. Inni fame kun inni dura bu'ee ka'e kun inni arfii du'aa cabse waa'ee lallaba biraan qabnu Kiristoos inni lallabni kun deebi'ee dhufa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen.